Ashama harka fuunee nagaan jaalalli iddoo isin jirtan hundumatti isin faana jiraatu isiniin jecha qophii har'a qabannee isin dhufne mata dureen jireenya kee keessatti ofitti gadditee beektaa yookiin ofitti aartee beektaa kan jedhu mata duree qabannee isin dhufne akkasuma namoonni yuutuubii keenya faaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun gara maatii keenyatti dabalama. Namoonni maatii keenya taatan immoo laayikii fi sheerii nu dagatina. Hiriyoota keessan gara maatii keenyatti nu dabalaa isiniin jenna. Gara qophii keenyatti dabarra. Mucayyoo tokkotu ture. Mucayyoon kun jireenya ishii keessatti baay'ee gaddite. Jireenya ishii keessatti baay'ee gaddurrees kan ka'e abbaa ishiitiin abbaa ani jireenya koo keessatti gaddeera jettee waan hin gaddite sana hundumaas abbaa ishiitti himte. Innis ergaa kan ishiin itti himte hundumaa fudhateen booda ka'iitii bishaan abiddarra godhii ittiin jedhe. Akkuma ajaja abbaa ishiinis bishaan okkoteetti guuttee abiddarra goote. Ergaa bishaanichi daffee akka bishaanichi daffee abbaa ishiitti himte. Dhaqeetii hanqaaquudhaa fi dinnicha fidii ittiin jedhe. Ishiinis hanqaaquu fi dinnicha fiddee akka keessa buustu itti hime. Abidda bishaan sana keessa buustee abiddarra daqiiqaa 20 erga taa'een booda keessaa baasii ittiin jedhe. Dinnichi bilchaatee addaan dhodhodhoo'ee sirriitti murquuf jedhee jira. Buuphanis bilchaateera. Erga keessaa baastee raawwattee booda mee qaqqabadhu isa kamtuu jabaatadhaa ittiin jedhe. Isheenis gaafa qaqqabdee ilaaltu hanqaaquu santuu jajjabaatee argame. Isheenis akka killeen jabaatu itti himte. Egaa intala koo hanqaaquun kun yookaan killeen kun odoo dursa odoon bilchaatiin lafatti bu'e. Lafatti yoo bu'e ni gatama malee deebi'ee nyaatamuu hin danda'u waan cabuuf. Cabuun isaa baay'ee akka salphaatti caba. Garuu amma oduu lafatti bu'e immoo deebi'ees ni nyaatama. Cabees baduu hin danda'u. Dinnichi kun immoo baay'ee mudhuke. Duraan jabaataa ture. Amma garuu garmalee akka mudhuke argitaa? Intala koo atis akka buuphaa kanaa ta'e jabaadhu. Yeroo qorumsii fi rakkinni sirra ga'us abdii hin kutatin. Guddachuuf tarkaanfattee deemuuf isa yaadde bira ga'uudhaafis obsa qabaadhu. Namni obsaa fi ofitti amanamummaa hin qabaanne sadarkaa guddaarra hin ga'u waan ta'eef atis ofitti amanamummaa qabaadhu, obsa qabaadhu. Yeroo xiqqoo tarkaanfattees yoo deemtee hin dadhabin ittiin jedhee abbaan intala isaa akkasitti gorse. Egaa nutoo qophii kanarraa maal baranna? Gaafa deemnee deemsi keenya galma ga'uu dadhabee karaa dhaabbannee nuti kennaa keenya miti kun jennees biraa hafuu dandeenya. Gaafa waa hojjechuu jalqabnees gaafa milkaa'uu dadhabne kuni kan koo miti, kuni kan nama biroo warra milkaa'aniiti malee jennees biraa dhaabbachuu dandeenya. Jireenyi obsa akka nama barbaachisu qophii kanarraa hin hubanna. Kanaafuu yoo isinitti tole laayikii fi sheerii nu taasisaa. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.